Africa. Oh, 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 oh. Ada teman kami Biro Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akkasumas mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan ijaaranidha. Siidaan kun bocoota gurguddaa sadirraa ijaaramee jedhe tokko bakka halluun adiin jalqabdu hanga xumura isaa kanatti kan jirudha. Suuraa awwaalaadha kan Oromoon Arsii yeroo namoonni isaanii nagaa uumaa sana keessatti waggaa dhibbaa soddoma keessatti awwaalataa fi akka awwaalichi sun jiru awwaala sanii jechuudha bakka bu'ee jira. Inni ol baheetiin ofirraa qabdu immoo fakkii harka mirgaa harka bitaa miti harka mirgaa isa gocha muraan irratti raawwatameetiin jedhedha. Kan inni akka ofirratti qabateetiin jedhe immoo fakkii harma dubartootaa fi suuraa harma dubartootaa kan gochi muraa irratti raawwatameetiin jedhechaadha. Yoo walitti deebanii akkuma jiran kana dhaabbateetiin jedhe suuraadhaan dhaamsa isaanii dabarsaniitiin jedhan gochi harkaa muramuu harmaa muramuu raawwatamee dhokatee fi ukkaamameetiin ture sun akka sanitti hin hafne bakka jiran irraa iddoo dhokatanirraa bahanii mul'atanii ifatti bahanii jiru. Hiika jedhu isaa kan isin dabarseetiin suuraadhaan jechaadha. Namoonni yaadannoodhaaf bakka bu'u immoo namoota yeroo ammaa lubbuudhaan hin jirre kanneen darban ta'u ibsuudhaaf jecha dhaabbannaa isaa kallattii baharraa gara dukkanaatti siidaa naannefatee dhaabbatee jedhee akka walii galaatti kana kan dabarseetiin jechaadha. Haa ta'u ijaarsa waliigala iddoo kanaatiif karoorfamee bahameetiin jedhe seenaan waliigalaa akka ibsutti akkasumas immoo kaayyoleen afur bu'uura godhatamee Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaas akkasumas immoo mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan ijaarsisuu danda'e jechaadha. Inni jalqabaa kaayyoon inni jalqabaa yaadannoo gootota keenya kan asitti uummanni keenya gabrummaa jalatti hin galiin yaadannoo isaanii ta'eetiin siidaan akka tajaajila kenneetiin jedhudha. Kan lammataa immoo gochi suukaneessaan akka sanii sun naanna'eetiin dhala amma jiru warra fuuldura dhufus akka hin mudanneef iddoo barumsi irraa argamu namni gareedhaanis ta'e dhuunfaadhaan waan badaa yaadu iddoo irraa baratu akka ta'u kan kaayeffameetiin jechaadha. Barnoonni waa gaarii qofaan waan badaa keessaanis barumsa argameetiin jiru keessaadha. Iddoon gochi fokkataan dhalli namaa dhala namaatiin irraa fudhatamee uummanni biyya keenyas ta'e addunyaan isirraa baratuu dandeessu immoo aanol irratti kan ta'e immoo ragaadha jechaadha. Kanaaf namni waa balleessuu danda'u akka irraa baratu ta'ee akka tajaajilu. Kan sadaffaa giddugala qorannoo aadaa kan seenaa kan duudhaa ta'eetiin labata itti aanuuf darbuu akka ta'eetiin akka tajaajila kennuudha. Kaayyoon afuraffaa inni dhumaa naannoo kun bosonaadha kan dura kuufamee ture. Bineensa bosonaatti bosona san keessa jiraataatii ture. Bosonni isaas deebi'ee fi bineensonni bosonaa isaas deebi'aniiti madda galii kan naannoo akkasumas immoo kan biyyaa ta'eetiin akka tajaajila kennee jechuudha. Kana bu'uura godhatamee kan ijaarsa isaas ijaaramee jedhe akka warri dugda duubarratti dhufaniitiin jedhan siidaa kana jechuun waan akkanaa uummata madaatti kakaasuudha jedhanii warra tapha siyaasaa taphachuudhaaf deemaniitiin jedhan kanaaf saniin waliin qabatee jecha siidaa yaadannoo qulqulluu kan lammiilee wareegamaniif dhaabbateetiin jedhedha. Walumaa galatti waliin ibsuu barbaadeetiin jedhe kanaadha. Daawwannaa gaarii. Mee takka Oma xiqqayyuu inni haasofni inni haasa'e kana caalaa ana wanta haasa'u hin jiru. Taarikaan inni odeessi wanta odeessi hin jiru xiqqoo seenaa hin qabaa gatii gabaabdu wanta geerrattuuti.